Oromoo galaanni yaa'een Noovembar 26 beellama keenya kanaan dura keewwan irratti daqiiqaa 30 dursee balbalarra dhadha'ummaa bira wal gaa'e. Daawwattoonni 65 rikaardii gaanfa Afrikaa qofallee osoo hin taane Eeshiyaallee sossoosanii badhaasa argatte. Kana qofallee osoo hin taane giiftaroonni Oromoo waan qaban guurrachuun micattii gandaa takkumaan gaggabsanii 2-0 ari'uu isaanii dubbatama. Dubbiin Oromootuun barana yaayyuu jabaatte. Asiliin intalatti yaranaaf guyyaan intalatti jechuun Sabboonaa Muhammadii eega ciqilee wal hurgufaniin booda Mubaarak Musammalleen jala utaalee dadhabe jala hafuusaa dubbatama. Asilii yaayyuu Itoophiyaanii qabatee Sabboonaa Muhammad silkiinarra dide yaayyuu silaan morkuu jedhe. Raachuun leenca 10 ergee 9 hokkolaa karaa jiraattu qofa si dhaqqabe jechuun balbaloomse. Kana malallee duuba lola jajjabaa jechuun tapha geemi siyaasaa guddaa of keessa qabu kanaan Oromoon gammaddee warroonni kaabaa boqoon lafa buutee harkata hamileen caabte. Salphina hamilee qofallee osoo hin taane salphina seenaa tahee haafe. Moo'achuu maakii kanaaf Oromoo waan qabu gammachuu isaa mirkaneeffachuun fuulli tiiktookii hundi guutame. Tapha siyaasaa of keessa qabu kanaan warri Ameerikaa alaabaa akkaan bareeddu adda bilisummaa Oromoo badhaasan Itoophiyaarraa kennaan jajjabduun kennamuun fuud liivii dura kennamteefi. Walumaa galatti shugguxii Oromoon akka jaallatu dhibbatti balbaloomse. Shugguxii guyyaa isii namuu dhufee hulaa guutee bira dhaabbatee aanan itti qabee gaggabarraa hambise. Lola qofa tapha ofallee osoo hin taane siyaasa cimtuu of keessaa qaba. Namoonni hedduun battala seenirratti daawwattoonni namaa Gitaachoo Raddaati. Illaa Gitaachoo Raddaa miti Dr. Abiy Ahmad dubbii warra siyaasaa hundumaayyuu gaddeebiifte. Ardhaan kanammoo maakiidhaan rikoordiin addunyaa osoo hin taane gaanfa Afrikaa hunda cabu. Daawwattoonni akka Afrikaatti yeroo jalqabaatiif TikTok irra daawwatame keessa Itoophiyaan kennaa jajjabduu odaalee ofirraa qabdu kaartaa Oromoo ibsituun gammachiise. Oromoon kunillee gammadee waliin mammaramee suuraa isirra godhachuun fuulli miidiyaalee TikTokii weerarame. Walumaa galatti maakii akkam akka jaallatu Oromoon balbaloomsa himeefi daawwattoota namarraa kan ga'e namoonni hedduun Gitaachoo Raddaati Abiy Ahmad namuu dubbiin akkas hin fakkaatu. Maakii Oromoo gaanfa Afrikaatti rikoordii yeroo jalqabaatti jaabse.